rabbiin adda godhee uume jechuudha. Kan waa hunda danda'u. Waa tokko qoreedhaa maalii jajjabaadhaa hin dhaga'u. Akka nama qoree nyaatutti illee nyaatu. Akka nama waan qoree hin qabne nyaatu nyaata laalame. Rabbiin uumaa adda isa uume. Daqiiqaa 3 keessatti hanga leetira 150 hanga 200tti dhuguu danda'a jechuudha. Nooma barmiila 2 dhuge jechuudha. Gaalli gosa 2 jira. Dalluu takka qabuu fi qalama qabu jira jechuudha. Akkasuma dandeetii waa kuufachuu danda'u irra wal caala jechuudha. Bakka moor daran barahaa ta'e Rabbiin gaala bakka sanii dalluu 2 akka ta'u godhe. Kachirraa gaditti barahaa ta'e immoo xiqqoo muka qabu bakka ta'e immoo dalluu takka godheef jechuudha. Dalluun takkittiin sun cooma qabdi bishaan osoo hin ta'in. Cooma kiloogiraama 36 ta'uu qabdi jechuudha dalluun isaa ta'u. 36 tana kiloogiraama takkarraa leetira takka tuqaa takka bishaan baafachuu danda'a. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah guyyaa rantana waa'ee tafakkura gallalcha Rabbiinis Quraana keessatti nu ajaje waa'ee gaalaa laalla jechuudha. Inshallah Rabbiin Quraana keessatti suuraa Ghaashiyaa keessatti akkam jechuudhaan nu ajaja. Afalaa yanzuruuna ilal ibili kayfa khuliqat. Rabbiin yeroo san Quraana kana namni itti dubbachuu jiru ummata Qureeshiiti. Ummanni Qureeshii isa keessa jiraata jennaan barahaa Makkaa keessa jiraata. Barahaa Makkaa tana keessa beeyladni bareedaa fi gaarii taate diizaayina bareedaadhaan kan uumame gaala hogguu ta'u waanuma isaan bira jiru Rabbiin fakkeenya godhee fi jara keenya jara naamee laalaa gaa jechuun jiran jechuudha. Ergamaa Rabbii ajajee laalaa ji'inii mee uuma isin bultaa'u kana laalaa ji'in jee. Saniif mee Rabbiin maaliif gaala kana barahaa tana keessatti lafa adii tana keessatti lafa waa tokko hin biqilchine keessatti gaala uume Qureeshiidhaaf jechuudha. Mee maaliif laalaa jechuun nu barbaachise? Uumaa isaatu uumaa addaati. Rabbiin isa kanatti waan hedduu godhe. Mee dura jalqaba waa'ee dandeettii isaa tan Rabbiin akka waliigalaatti isaaf kanne halaalluun. Ta jalqabaa dandeettii dachii tana koompaasa dachii tana daarekshinaa kallattii dachii tana hubachuuti Rabbii kanneef jechuudha. Mataa isaa kana keessa koompaasaa jira jechuu dandeenya. Lafa kana hunda hubatee jira kallattii kamtu gara kam nama qajeelcha waan jiru hubatee jira. Kabraa Rabbiin dandeettii biraa tan addaa tan sammuu tana wajjin wal qabatee kanneef waa yaadachuu keessatti dandeettii karaarra deeme ka amata takkafaa caalu yaadachuu danda'a jechuudha. Kabraa lafa kiiloomeetira 1,600 ta'u dogongora tokko maleedha. Maal godhuu danda'a irra deemee gahuu danda'a jechuudha. Rabbiin dandeettii akkana akkanneef mee qaama isaa halaalu qaama isaa Rabbiin kan irratti uume gaala kana Rabbiin akkaataa itti uume halaallu mee jalqaba irratti miila isaa halaalu miila isaa Rabbiin akkaataa itti uume hagulaallu miila kana afran kun akkaataan inni itti uumame addaati. Akkamitti uume yoo hogguu jenne hedduu miila jabeessee uume. Miila jabaa ka quba 2 qofa qabu. Lama quba isaa laalaa quba 2 qofa qabu. Qubni lamaan kun maal isa fayyada jechuun inni barahaa jiraata barahaa tana immoo hashawwaa jira. Hashawwaa tana keessa miilli isaa gad seenuu hin qabu. Kanaafuu akka gad hin seenne maal godhe Rabbiin quba lamaan kana adda banamaa cufamaa akka inni keessan seenne cirracha kana keessan seenne isa godhe jechuu Rabbiin. Kanaafuu
qubasaa kana hoggulaalle rabbiin uumaa addaa kana keessatti isa uume jechuu hashawwaa keessatti uumu wajjin keessatti limuu danda'u wajjin garuu rabbiin isa akka dhiise hin dhiifne maal godhe quba bareedaa kanaa fi miila isaa faana bareedaa kana kaa'eef jechuu kun immoo akka inni keessatti limne godhe kabraa mee morma isaa kana ilaalu morma gaalaa kana morma dheeraa godhe uume morma dheeraa kana baraa tana keessa mukni akka carraa jiraachuu danda'a mukni jiraatu kun yoo dheerates akka inni ollaatee irraa fudhatu godhe jechuu rabbiin kanaafuu morma isaa kanaas morma ajaa'ibaa godheef jechuu morma akka qal'aatti tanaas fudhatu godhe kabiraamee kattiyaanu wanni rabbiin adda godhee uume miiluma isaa kanarraa odoon baane jilba isaa kana ilaallu jilbi isaa kun qaama kaanirraa adda uumama isaa ilaalame jilbi isaa kun qaama biraatirraa cooraa biraarraa adda rabbiin furdaa godhee uume maaliif kun isa fayyade jennaan wanni isa fayyadeef bakki inni keessa jiraatu barahaadha akkuma jalqaba jechuu jiru baraa tana immoo carrichi inni irra taa'uu danda'u ni oowa oowwa kanaa wajjin immoo hogguun hin jilbiifadha jee gubuu danda'a garuu rabbiin akka isa hogguun inni jilbiifate hin gubne maal godhe rabbiin jilba isaa kana jilba bareechee uumee akka hogguunii fi jilbiifatus qabbanaa'uuf odoo hin gubne oowwi sun hin gubne akka taa'u rabbiin godhe jechuudha ajaa'iba rabbiin kun uumaa isaa keessatti hedduu waan addaa dalage jechuudha mee dandeettii biraa kan rabbiin isaa kanne uumama addaa kan rabbiin isaa kanne maal haalaan looguu jennee dalluu isaa haalaan dalluu kana dalluu gaalli gosa lamaa jira dalluu takka ka qabuu fi ka lama qabuu jira jechuudha akkasuma dandeettii waa kuufachuu danda'u irra wal caala jechuudha bakka moor daran barahaa ta'e rabbiin gaala bakka sanii dalluu lama akka ta'u godhe kachirraa gaditti barahaa ta'e immoo ka xiqqoo muka qabu bakka ta'e immoo dalluu takka godheef jechuudha dalluun takkittiin sun cooma qabdi bishaan osoo hin ta'in cooma kiloogiraama 36 ta'uu qabdi jechuudha dalluun isaa ta'u 36 tana kiloogiraama takkarraa leetira takka tuqaa takka bishaan baafachuu danda'a. Rabbiin hogguu isa uumu dalluu isaa tana cooma godhee kuufatus coomni kun isaa kuufameenaan bishaan tirfii nyaata tirfii nyaate san boodaaf akka isa fayyaduuf akka dalluutti cooma godhee akka kuufatu godhe. Kanaafuu boodarra coomni kun gara bishaaniitti isaa jijjiirama, gara nyaataatti isaa jijjiirama, gara humnaatti isaa jijjiirama jechuudha. Akka barbaachisummaadhaan jijjiirrataa jechuudha. Kanaafuu akkanatti jijjiirrachuu danda'a. Fi yoonii fi akka tasaa qabbanti dhuftees qabbana kana cooma kana jijjiirrachuudhaan humna jijjiirrachuudhaan gara oowwaatti jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Mee uumama isaa kan akkaataa itti nyaata isaa akkaataa itti nyaatu uume alaallu dura nyaata kanaaf waa nyaachuudhaaf hidhii isa barbaachisa jechuudha. Hidhii tana Rabbiin akkam godhee uume lallaaftuu laastika tataate bal'ifamtee yookaan xiqqaachuu barbaadee xiqqaatee waa qabuu dandeessu sii godhe. Garuu immoo tawanni takka hin dirree sii godhe. Humaa diruu hin danda'an. Humaa tokko wanni takka qoreen feete. Wanni tokko isa diruu hin danda'a. Even tiinii akkamiin nyaata? Tiinii yaada malee nyaata. Hedduullee isatti hin ulfaatu. Akka nama qoree nyaachuu jiru ittiin fakkaatu. Jabeenya hidhiisaa, jabeenya laagaasaa, jabeenya qochumaasaa Rabbiin adda godhee uume jechuudha. Kan waa hunda danda'u. Waa tokko qoreedhaa maalii jajjabaadhaa hin dhaga'u. Akka nama qoree nyaatutti illee nyaatu. Akka nama waan qoree hin qabne nyaatu nyaata laalame. Rabbiin uumaa adda isa uume. Kabraa dandeettii Rabbiin bishaan kuufachuuti isa mijjeesse jechuudha. Hogguu dhuguu tara takkatti
daqiiqaa 3 keessatti hanga leetira 150 hanga 200tti dhuguu danda'a jechuudha. Nooma barmiila 2 dhuge jechuudha. Taruma takka daqiiqaa 3 keessatti gajjeetuma hanga leetira 150 hanga 200 dhuguu danda'a. Bishaan dhugee kan ammoo hanga 3 yoo dhuguu baatee somaatti hin fakkaatu jechuudha. Lafti inni jirus barahaadha. Bishaan hedduun harkatu. Kanaafuu takkitti dhugeetti oguu akkasii dhuge 3 isa fayyada. Nyaata immoo yeroo tokko nyaatetti guyyaa 8 xiqqeessinee guyyaa 8 nyaata malee jiraachuu danda'a jechuudha.